Hiyyaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota FIB qophii simboo aartii keenya kan torban kana qabannee dhiyaannee jirra. Simboo aartii keenya har'aatiin egaa keessummaa jabaa tokko kan nuti qabanneetii jirru keessummaan kunis egaa barsiisaadha. Akkasumas immoo kitaabota garaagaraallee babbareedoo ta'an barreessuudhaan uummata biraan dhaqqabsiiseeti kan inni jiru. Egaan barsiisaa Jaatanii Bonayaa jedhama. Barsiisaan kun egaa bu'aa jireenya isaa akkasumas immoo dhimma kitaabota inni barreesse irratti xiyyeeffatee barreesse guutummaa qophii kanaan isin biraan geenya jechuudha. Isin haga xumuraatti nu faana turtii taasisaa isiniin jecha ani sagantaa kana qopheessee kan isin biraan ga'u Anayyaantuu Tulluutii gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamoon nu faana tura haga xumuraatti turtii gaarii isiniin jenna. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Hayyee barsiisaa jedhee manitti fufaa. Dhimma kitaabaa hin dubbannaa dhimma barsiisummaa keetii maalirratti akka barsiisaa jirtullee hin dubbanna wanti nu nafu jechuudha. Tole barsiisaa eessaa barsiisaa jirtaa maalirratti kan itti barsiisaatii jirtu yeroo ammaa kana? Ani akkuma jettee Jaatanii Bonayaa Jaatanii yeroo ammaa kana Yuunivarsiitii Dillaa barsiisaa. Dillaatti ammoo damee saayinsii injiinaringii teekinooloojii achirratti ammoo hydraulic and water resource injiinaringii kan gubbaa jira. Water supply waan bisaanii kana waan water treatmentii waan kan barsiisa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gara barsiisummaatti fedhiidhaan immoo akka carraati kan gara sana deemte. Fedhii barsiisummaa Yuunivarsiitii seenallee durallee barsiisummaa waan ogummaa fayyaa waan injiinaringii kana fedhaa ture. Achi eegi yuunivarsiitii baane ammoo barsiisummaa yaalee suma fedhumaa yaalee fedhumaan argadhe jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kitaaba lamallee barreessitee jira kan itti jirtu. Waa'ee kitaabichaa irratti bal'inaan hin dubbanna. Sana dura garuu kitaaboti ati barreessitee kunii fi barsiisummaan wajjin deemamoo maal fakkaatamee akka matinatti dubbatteetti barumsi kee fi barreessuun kun walitti naaf dhufuu didee akkamittiin kitaabota kana barreessite? Wanni kun yoo namni ilaalu gargari horti. Maan ennaani injiinaringii fi waan barnoota ammoo aartiin ogbarruun xiqqoo waan gargar gora fakkaatti. Ammoo nu lafa aartii yookaan ammoo uummata Oromoo keessa guddanne keessa dhalanne fakkeenyaaf Nageelle Booranaa dhalatee Booranum keessa guddate achi keessatti ammoo jireenyi uummata kanaatiyyuu aartii oolmaa bultiin isaa aartii. Waan kan taatee fi wanni tokko wanni kee guddatte kakee guddatu guddoo sin dhibtu. Waan kaan dhufnee barannee malee kun barannoota karaa aadaatiin karaa jireenya uummata irra dhaalu waan ta'eef guddoo wal nanditu. Wal dideen harrakkisine jechuudha. Tokkummaa ta'ee kaanii fakkeenyaaf jireenya uummataa yoo irratti xiyyeeffatu kaalleen ammoo deebisee uummatum kee jira waan ta'eef wanni lachuu waan uummata keessa ba'a. Waan taateef narra waliin dinne. Kitaabota lama akka barreessiteetii jirtu. Kitaabotni kun lamaan maalirratti kan isaan xiyyeeffataniitii jiran? Kitaaboti kun tokko Abuuruu jedhani. Inni lammeessoo Adiyyoo. Abuuruun ganna 2019 barreeffame. Ganna 2019 ani Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee kanatti barachuutti yeroo jiru. Barannoota achuma xumuree Dillaa deemee waggaa tokko barsiisee deebi'ee yeroo as jiru xumuree jecha barreeffama isa kan maxxane. Abuuruun waan akkuma maqaan isaatiiyyuu argita Abuuruu jedhanii yoo inni isaa saroobbinna. Yoo bonaa yookaan ammoo yoo garirri jirti marra bisaan barbaaditi. Yoo waraana dooyaa. Hiikaan Abuuruu akka kitaaba kanaatti ammoo keessa yaa'iti dooyii lafa teessuma Oromiyaa yookaan kuushi ilboruu tan jechuudha. Kuushi ilboruu jechuun kuushi garbaallee jechuu dandeenya. Lafa bal'oo Oromiyaa tana keessa deemee laaluu akkasiin kee jirtu oolmaa bultiisii finna fidamisii maan kee jirtii waan jedha ilaalatti jechuudha Abuuruun. Yoo Abuuruun sun irratti maal siiti asirratti amma qola kanarratti kan itti fayyadamte simbirroon illee in jira akkasumas immoo kaartaan Oromiyaallee in jira. Mee waa'ee qola kanaas waa tokko jedheeti darbi. Ayyee waan kana yoo irra jedhe akkuma maanta argitu kana
tokkoffaa abuuruun sullee waanuma kenna bakka buuti. Abuuruun tunillee barruun isillee bakka lafaajji gadaa jechuudha. Yoo ati gamanaan dhufta ammoo simbirree lama mirgaaf bitaa giloobii kan irra jira addunyaa kan irra jira jaarrolee abuuruu ta fardaayyaatu tarmir jira jaarroleen tun fardaani dargokaa warra abuuruu yaa jechuun fardi yaabbatee abuuruun tun fardi yaabbatee yaati achi keessatti ammoo lafti abuuran tun in Oromiyaa biyyiti Oromiyaa ammoo addunyaa keessa giloobii tan keessa tokko ta'uusi achi keessa mul'atteetti hin jirte jechuudha. Taan ammoo simbirreen tunini baay'ee simbirree kan irra ilaalchise chaalenjii guddaa waa'ee kitaaba kan irra na dhaqqabe. Maan ennaani simbirroon tun yoo namni ilaalu alaabaa fakkaatti. Garuu simbirroon tun uumama. Simbirroon tunini dachee addunyaa kan keessa Oromiyaa qofa keessatti argamti. Oromiyaa keessa Boorana, Arda Jila, Areero Gooroo, Boobel bakka jedhanitti argamti. Simbirroon kun jechuudha. Simbirroon kun. Kanaaf simbirroon kunini simbirroo endamik bardana gartee addunyaa yoo keessa hin jirka lafkeen jirtu lafkeen Oromiyaa nagam dureetti akka taate simbirroon kun gam tokko ni argisiifti. Namni abuuruu akka laale waan addunyaa yoo keessa hin jirka ammoo biyyitti ta'e callaa kee jira. Tokkotti armatti argata. Qaqaan tulleen akkasuma simbirree qaqaa jedhanii Oromiyuun keessa qofa argamti. Gara biraatiin ammoo booqee sooddaatti irra mul'ata. Booqee sooddaa jechuun bakki soogiddi keessa ba'u sooddii rimaaya gabbina horiin yeroo soogiddi nyaatu foon isaallee mi'aanii innillee dafee horaa hin dhadha kana. Waan cufaafiyyuu sooddii hormaatallee hin barbaachisa gaana hin barbaachisa tanaaf isilleen arma keessa mul'atti. Lammeessitu ammoo diida jira. Lafti Oromiyaatuun irguddinni isii diida. Diida jechuun diriiraa lafa argite mukkeen baay'een qabne wal qixxee ta waan cufaa mijattu ta dheeda mijattu ta nyaata horiitiif jireenya nama cufaa mijattu dachee akkana akka qabna argisiifti. Gama haalleeni kaartaa Oromiyaa, Itoophiyaa, Soomaliyaa, biyyi sadi Keeniyaa as keessatti gurraachi jira. Inni kun ammoo dheedi yeroo koloniin dura Oromoon asiin keessumattuu Oromoon kibbi jiru Booranni aga Soomalii fuullee jiraata biyyi Soomalii tan keessa. Achi boruu madhaan bitan booran boruun bitan boboorran raaba luqum laf baddeen bitan jedhan gartee laf sun keessa jira. Kanaafiyyuu kabarii isaarraa yookaan abuuruun waan kan fakkaata. Warri karaa Oromiyaa harreefu sin jedhee dubbachuu dandeenya. Karaa sadii kallattii afurii jiraani ilboruu, ilgalchuu, bitaaf mirga yookaan ammoo kaaba kibba baaliixis jennu jechuudha. Waan kana cufayyuuf keessa qaba jaarooleen ammoo karaa suyyaatellee namsa sadii yaate warri fardoo eege horiiulleen kana kan fakkaata qogi qolaa abuuruu. Baay'ee namatti tolu kana qofa miti. Adiyyoon illee adduma natti fakkaata qola isaarra kan jiru. Kanallee kolmatti qabaadhaan adiyyoo irratti qola isaas akkasumas immoo qabiyyeen of keessatti qabatee jiru. Galatoon adiyyoon akkumsa nu yoo ilaalan innilleen waqaba barruu isarra jalqabe akkanumatti hin taa'u barruun tunini gurraatti ammoo muka kun ammoo muka gombooti. Horiyyoon adda gomboo qaba ammoo muki kun duwwaa ejja. Muki tokko gaafa duwwaa ejje kasila soogiddi gubbataa'u malee adiyyoo margisiisa barruun tun callaan. Gurraattenni barruu tana ammoo adiyyoo gurraatti jedhanii ka akka malee foresti gartee waan akka malee tase ka akka malee lakkisan kanami waa'ee isaa kaasuu dhabe kanami waa'ee isaa yaaluu dhabe argisiisa. Gamhaaniin ammoo akkuma irraa mul'atu adiyyo jechuun qara adiyyo jechuun yaami suura kan yookaan qol kitaaba kana golla kan ilaale adiyyo jechuun waan gartee lakkifamu gartee abba dhab gartee nami yoo fakkeenyaaf adiyyoomsan marma keessatti adiyyoo jira adiyyoomsuu jira adiyyoomuu jira. Horiin kunini dallaan qabu. Dallaan isaa armalleen caba asilleen caba asilleen caba fuula cufaan caba. Yoo akka wanni isa cufti caba taate himba yoo baay'inaan bineensaa nyaatama. Akka immoo umarranitti himneef dallaan qabu garuu abbaa silaan qabu abbaanis yaadiyyoom
Eegi abbaan adiyyoomse. Maal? Adiyyoo. Eegi adiyyooma ammoo waan abbaa hin qabne yookaan waan abbaan argu ormii cuftinu fakkeenyaaf armaan bineensatti seenuu jira. Bineensi kunini seeleen seena. Seelee jechuun capha dallaa kana argite arma seena. Wanni kun ammoo armaatti horii bakka bu'u horiin kun kagari fiigaa jira. Kagari dammaqee jira. Kagari rafaa jira. Yoo diqqaatte gochi 3-4 arma keessatti argisiisee jira. Sabiis biyyis yoo adiyyoome nami dammaqu muraasa. Yoo is dammaqa kan guliin kain kun fiigee bada kun nyaatama kun achitti hafaa gargari bada. Kanaafuu qolisa armatti ollaa jira. Ollaan kun nami tokko man banatee hin jiru. Iftiin rafaa jira. Horiin jidduu kan jira ammoo adiyyoo. Ardaan kunoo adiyyoo. Tanaaf adiyyooni qolisa akkuma armarra laallu waan tase waan abbaa dhabe fakkeenyaaf yoo adiyyoo tan sii galchuuf yoo diqqeenna nami horitisse horii irra yookaan jechuudha horitisse horii sun yoo hin jabeessin tisaa fulan itti badelleen beeku yoo inni keessa badelleen yeroo kana ammoo maanta yaa adiyyoome fakkeenyaaf aduu atiin dhabin 2-3 bule yoo aduu atiin dhabin 2-3 bule gaaf kaani barbaaddeemte godaantii karaa yaatulleen qabattee baddiin fakkeenyaaf ilgalchuu yookaan lixa yoo naqamte bade kunno ilboruu arge yoo ni deeme jidduu tana ati yaa adiyyoomsite argachuu hin dandeettu gaafa dhuftee laaltu muraan isaa kutaan isaa wanni isa cuftee jijjiira kanaafuu inni kalee kan keetiitiyyuu maan keesseen falmii seen maan isa jalqaba sirra waare yookaan sirra basu malee inni kaan waan diyyoomeef dhaldhalisaan beektu walwallaaltee jirta gaafa kanammoo gaafachuuf adiyyoon bankadeeffachuuf yaa adiyyoo gurraatti taate eegisiin ammoo sadarkaa adiyyoo gurraatti geette dudduuba deebisuuni guddoo ulfaatti jechuudha. Tanaaf adiyyooni waan kan ibsa gamhaaniin ammoo teessummaa laf kenna hobbeni jira muka jira yoo adiyyoo keessa baane lafti magariisitu yoo nu dammanne teennaa laf muka ganga qabdu dheeda ganga qabdu horii ganga qabdu diidi bal'aa ganga qabdu Kamaani horiin fuula diqotan keessatti adiyyoomee dhukkaa'ee waan jedha of keessaa aga qolaatti jechuudha. Kan of keessaa qaba. Baay'ee gaariidha. Kitaabota kana lamaan abuuruus ta'e adiyyoo Oromiyaa hundumaa geeraa bakka hundumaatti argamuu danda'a namni dubbistoonni argachuu danda'u. Ammatti fuula cufaa waan dhaqqabu doonatti hin fakkaatu. Ammoo dhaqqabsiisuuf inni fuula cufa dhaqqabu deddeebine didiqqaan maxxana waan taateef caalaa gamu kibbahan kan jiddu galeessa malee kuta amboo agas dhimma lafa gariyaa dhaqqabe garuu akka dhaqqabu malee dhaqqabu. Egaan kitaaba kanaan alatti ammoo waloo jalqabaa jaarsoo waaqoo namni wallaale hin jiru ati immoo naannoo isaan itti dhalatan keessaa naannoo sanatti kan itti dhalatti haa ta'uti mee hagam beektaa waa'ee isaanii isaan irraa maal barattee mi'ati? Jaarsoo waaqoo qooxoo inni waan isaa haasa'uun ni ulfaata. Maan ennaan nama diqqaa tokkooniti namni akkuma argitu waan isa dubbachuu danda'uuniti. Jaarsoon raaga Oromooti. Raaga Oromoo agartee dhalate raagummaan isa sunillee ammoo akka dansaa gabba'uu qadoo jirtu karaa citte. Jaarsoo waaqoo jeneraal jaarsoo waaqoo waan cufennaan nu ayyuu raaga maaniif ennaan nu agum dhalanne dhageen walaloo isaa dhageenna waa'ee Oromoof Oromiyaa waa'ee biyya kana walaloon dubbata yoo ammoo seena isaa dhageenna diqqeen numirra yeroo ijoollee horiitisituuti irra jalqabe nama manguddoo jala guddate nama saas manguddoo qabu nama faaruu waan cufaaniyyuu tiik waan achumatti jalqabe eegisuun ammoo inni qabsoo bilisummaa Oromoo ta jalqaba sun keesseene eegi achi seeneen duuba waan ammaan tammama waa'ee Oromiyaa kanami ammaan tanaatiyyuu hin dubbanne dubbata waa'ee Oromoo barbaachisaa waan nami ammaan tanaayyuu hin dubbanne dubbate in kaa'ee jechuu akka raagaa fakkeenyaaf nu warra waa'ee kutaa magaalaa Finfinnee tokko maqaan ekelee akkan turachaa jirra inni garuu gaaf suni irra jijjiiran guddaa yoo biyyi isaa gubbaan maqaan dhokata Oromootuuti kenniisaatii
gartee maqaan lafteenna Harariif Jijjiga yoo waan isii haasa waraana qillisa naga nageellee Boorana Harariif Baaleen naa hima marra bisaan lafteenna waan gartee inni waan cufayyuu akka isiin ta'uu malte raagummaan hime dursanii himanii kanaaf tokkoffaa waan walaloo barreessuu irratti waa'ee saba kanarra qabsu saba kanarratti inni nuuf nama utubaa nama raagaa kanami daandisaa suni nama akka isaallee namallee kakkas gabbayyuu hin jiru nami sunini barumsa bara hammaan tanaa kana aduun ta'e nu gartee ham gaafasi qubeeyyuu qabsoo keessa barataniini waan agasgaa dubbachuun isaanii ha teknooloojiin akka hammaan tanaa hin jirre sabi isaati duuba halkanii guyyaa aduu waa hedhu adi yoomum saba kana yoomaan seetaa guyyaa nama hamaa ijoollee qayee nam dheetaa'edhaan nami akkasii sun duuba Oromoo aduu waan fulaan ga'u malallee hin ga'iniyyuu waan akka malee waan sana dhaga'ama gartee akka ayyaan Oromoo ta'uu danda'a tarii waan Oromoon itti gamta kanatti dorrobiisa Oromoo osoo dhaliin dheerachuu danda'a gartee guyyaan duratti dheerachuu danda'a akka ta'e natti argisiifti. Haaniin ammoo gaafum suni akka Oromoon magaalota qabachuu qabu akka Oromoon karaarra qubachuu qabu akka Oromoon barachuu qabu tokkooni waan cufayyuu kaa'ee jira. Fakkeenyaaf magaala Mooyyalee kaarra sila balbal tokkotti Oromiyaan biyyoota biraatiin qunnamtu tana waan isii gaafas dubbatee jira argite waan akka namni man keessa hin qabne akka namni gartee lafsuun qabachuu qabu akka garisiin ammoo waan barataa hara biraatiin ammoo tokkummaa uummata kuushee fakkeenyaaf uummattoota akka Soomalii yookaan garri kaa'eedhaan kan namni gartee gama kanatti Oromoo nam daangarraa waladhaan kan uummati kuushee kunu tokko waliin adina cufti Oromoodhaa fudhadha akka jedhuun tokkummaa uummattoota Oromoo ammoo ollata akka jiranii akka inni gartee walitti dhiyaachuu walitti bu'uu hin malin waa'ee bu'icha jidduu isaaniitti dhalachuu hin malin tokko tokkoon walaloo isaatiin sunuyyuu ardaayyaame ka gartee Booranaa Gujii Baalee hunda Oromoo kan argaayyaame akka maqaayyaame akka Oromoon tunini tokko fakkeenyaaf mittaan namatun tokko qubii kun cuftiniyyuu armarra dhangala'ee ba'aniiti kanaafuu maan jedhe gartee Oromoo hundi tokkocha gargar dhangalaatee damee jedhe akka kanaafuu duuba waan isaa dubbachuun akka malee namatti ulfaata maal nama seenaan isa xiqqaa tokkootiin nam guyyaa guutuu fudhatanii waa isaa dubbachuu malanii raag Oromoodhaan akkasii qaban qabsaa qofaa miti nama dhaloota barsiis qofaa miti wahima qofaa miti inni gartee nama raaga Oromoo wayim warra akka Areeroo Boosaroo fa'aati raagummaan himte inni ammoo walalotanaan hime tanaaf namoonni uummata Oromoo kun kee jiru haa'ee daandii dhaloota haa'ee jechuun abuuruu keessatti waan isaa xiqqaa tokko abuuruu yeroo ardaa sun kee deemu inni ardaa Booranaa kagarraa Mooyyalee naannoo tuqaa kanatti dhalatanii karaa kanatti guddatanii abuuruun ammoo yeroo daandii sun kee baatu waa'ee dhaloota isaa waa'ee guddinni isaa haga tokko achi keessatti gabaabinaan kitaaba kee kana keessatti abuuruu keessatti jechuudha. Abuuruu keessatti jechuudha hin jira. Tanaaf inni nama foundation isaa akkuma Profeesar Asaffaa Dibaabaa faan jalqaban gartee waan xiqqoo tokkooniti akkuma gootota dhiyeenya kana silaa siidaan isaa lafa akka magaala Finfinnee kana nam dhaabachuu fi male. Nam dhalooti Oromoo wanni sunillee waan waraabamtee jirtu jechi isaa tokkochiin iyyuu jechi tokkoyyuu gartee fakkeenyaaf gartee andaraafa dalluun lafa mangugurdaa afaan karaa kana Mooyyalkoon ijaaranii manii cinaachaa wal qaba Finfinnee ijaaranii manii cinaachaa wal qaba guutuun abbalii bee tokkollee keessaa wal qaba yookaan ammoo uummanni Oromoo manguddayyaa Finfinnee ciisan tokkollee keessaa wal qaba inni achi gaafatee argite ammi yoo argitu magaalaa Finfinnee guddoo waan isii nuun cuftiin dubbanna ammoo agami kee jirannee gaaf koot goonu waan bira arguu dandeenya. Nagaa hundeen keenya jaalatuuf afaan keenya dubbatan kan caala waan dhibe arguu dandeenya. Kun cufti akka hin ta'an nama Oromoo utubaa kaa'ee jechuudha. Gardee waan isa maanii fulaatan isaan obboleessaa jedhee gartee Oromoo cufayyuu nam tokko tolchee
namdu bangaba wata ergana nan marraqabu yookaan Oromoon exhibition waan isa waanu Professor Asaffaan Faan dhaaban kan irra qarqaaranii waa'ee foundation isa as keessa dhaaban yookaan siidaan isas akka Oromootti nam yaadatamu yaadannoodhaaf nam yaadannoon isa ta'uu malee jedha Jaarsoo Waaqoo Qooxoo. Hayyuu Jaarsoo Waaqoo egaa waan isaanii akkuma jettillee hedduu waan ta'eef yeroon illee nun ga'u haa ta'uti garuu yeroo sana bifa ogbarruudhaan isaa ta'u bifa garaagaraadhaan isaan gaaffii isaan yeroo sana kaasaa turan yookaan dhimma Oromoof waa'ee Oromoo fi saba isaaniitiif jechuudha haga ammaa isinis nutis jechuudha lolootni ammaallee gaaffii sana numa gaafachaa jira gaaffiin sun maaliif furmaata dhabe jettee yaaddameeti? Dooba wanni maanseeta yoo butumeen qajeelta qoraan karraa qajeelanii jedhan akkas jechuun yoo gartee sila namni naaf dura edduuni waan tokko akkasii hin malteeni tolchee hin taati. Ammoo rakkoo wanni kun cufti agamma nulleen namni eegateen dhufulleen barbaaduu fi dhaamsi gaafa inni dhaamanii haa tokkummaa sunitti hin ta'in. Maal yoo akkuma isaan jedhan sun sila tokkummaa wal qabatanii wanni kun hin deebiti. Lammaffaa immoo wanni kun maddoo billaachaa hin jedhu fuula bu'uura ta'e wanni cufti nu feetu. Oromiyaani jiitu. Badhaatu fulatan ammoo wanni cufti hin feeti amaan kosii hin fedha tiiteen xuunnalee hin fedha tiiteen daamuu hin fedha bineensi gargara hin fedha horii illee hin fedha yoos duub maan seeta wanni cufti nyaachuuf waan itti dhufuu jirtuuf laftana qabeen akkuma gartee weenni bifisiitiif ijjeefamtee jedhan kaani wanni laftan saamuuf yookaan waan gaafatamaa tursuun nu dhowwuuf wal qabateetti baay'atu warri barbaadetti waliin qaban agas yoo warri barbaade sila agas wal qabate khilicuun langeetu yoomsun diit kana arganna maan jedhee Jaarsoo Waaqoo Qooxoo daandii arree baafadhi tagaala nagaafadhi jedhe akkas jechuun yoo sila wal qabanne daandii tokko guddoo sii baafanne wanti dhibiilleen sila namni nu bira ijju fedhulleen daandii tan gullufe waan godhat yoo ta'u ammoo tokkachi dhiiba maal jedhan seeta gabaabumatti waan kan wanni agarrasiin hin ta'iniif yoo keessaa ba'e miseensi tokko foo'u haa tokko hiiku takka xumuri hin arganneedhaan. Amma kanaafuyyuu waan kan ergaa'uufi miseensi tokko hiikuu jiru inni bira foo'u jiru inni bira hiikuu qabuudha. Miseensa jechuun isaanii jala funyoo yookaan funyoodhaan kana yoo namni tokko dhahaa jiraate inni bira duubaan hiikaa jiraate funyoon kun hin dhumu. Isin galee amma fakkeenyaaf ati funyoo dhaa'uu jirta. Ana immoo duubaan hiikaa jira yoom dhuma. Wanni Jaarsoo Waaqoo qofaatiin adda birruufaa lakkisa waqifaan jaaltanii laqa jaatanii alitan dhufaa warri duri gurguddoon nama qulxuufaan gartee wanni warri gaaf suni rabba gadaafa warri achi dhufeeni damsaa dhufa gartee wanni achi dhufee duuba gammaallee fiidhaan hin baane badaamaaf xumuri hin argatiin yennu hunini miseensi sun nurra taate. Tanaaf Oromoo yoo miseensi foo'ee cuftinuu walumaan foo'ee kaanisuma akkisiin ni hanne qabee jabeessuu fi malee jedhe. Furmaata isaa asumaanii akka furmaataatti uummatni Oromoof dhaamsuma akka dhaamsaattis akka ta'u akka ergaattis akka ta'utti furmaati isaa maali jetta tokkoomuu? Furmaati wanni baay'ee tokkummaa dursa hin jirtu. Maaliif seeta? Fakkeenyaaf namni waa lamirraa barachuu mala. Tiitte xuunnaleedhaan tiitte dhiqqa tokko jira. Tiitte xuunnalee jechuun dammi xuunnalee tarii dhaga'uu dandeetta dammi yeroo baay'ee beekamu kanniisaaf daamu xuunnaleen ammoo baay'ee xiqqoo agboo keebuusaa xiqqooti dammi midhaasiti. Namni achirraa walaaluu mala. Kaan ammoo xuuxii. Xuuxiin tokkummooftee waan isin hojjette agarte. Adiyyoo keessa jiraachuu hin jira. Kaan ammoo abbalimmoo. Abbalimmoo jechuun waan koopheedhanii garkeen ka kooba jira gara kibba Oromiyaa kan baalleen jirti gar baalee kana koobsuun limmoo rirma isaan midhaasa. Rirmaan iyyuu kooba gas geetti midhaase noo. Tanaafuu wanni saba kanaa tokkummaa saba kanaa furmaata
ardhalle borillee kaabaaf kibba bahaaf lixaan wal qabate wanni inni barbaadu jirullee gartee waan tokkotti sunin ammoo akka argatuu fi wal dhageettaani murteessituu maaninnaani yoo walii galani ala galanii jedhan tanaafuu wanni ani isaaf kennaa gama kana jecha jaarsoo akka qoxoofa irratti ejji gartee hayyuu jaarsoo akka qoxoofa irratti dhaabbadhe jedhu akkuma dhaamsisaanii suni wal qabatanii tokkoomuu qabanii jedha kaan ammoo gara kitaabatti darbina. Tole egaa waa xiqqoo jetteetta seenaa isaaniirraas muraasa isaa kaasteetta daawwattoonni keenyas yaadataniiru xiqqoo ishees waa sirraa barataniiru jedhee yaada. Gara ogbarruutti deebina egaa kitaaba lama barreessiteeti kan itti jirtu. Walumaa galatti immoo yeroo ammaa kana egaa namootni hedduun kitaabota seenaa irratti xiyyeeffatanii walaloowwan akkasumas immoo asoosama kitaabota garaagaraa barraa'aati kan inni jiru yeroo ammaa kana. Mee sanaanoo atoo akkamittiin ilaalta isaaniin yeroo ammaa kana ogbarruun Oromoo dagaagaa jira guddachaa jira maal ilaaltas gama kanaan? Tunini waan tokko waan abdii namatti tola tokko. Oromooni afaan ofiitiin waan gangaa barreessuuni namni cuftiin iyyuu gartee walaloo seenaa asoosam kana barreessuun artee adda addaa guddachuuni tokko dhaamsa kalee warri kalee dabran sun nuu dhaamani harka qabna hin buune jechuu gam tokko laaf hin buune waan sun guddisuu jirra bu'aa warri fakkeenyaaf qubee kan argamsiisuudhaaf fi aarsaan kaffalanii namni hedduun sooriyoollee ta'e wanni sun hin biqiluu jirti ilmaan teessan xiqqaattee guddattu waa harka qabdii waan jedha argisiifti. Barreeffamii ammayyuu ga'aa miti. Maaliif ennaan sabi keenya akka malee bal'aa. Biyyattii tan keessa sabi keenya erguddaa yoo wal cufsa wal naqaniyyuu wadhakkaa oli. Yoo akka sun ilaalte xiqqaa ammayyuu maal inni agbeenna fakkeenyaaf yookiin Oromiyaan Booranaa Gujii kana fudhatte agbeetta ebelfa jettee lakkaata. Yoo garanallee gam cufa deebite ilboruu hituun baanallee gaaf deebitu agbeetta. Nama barreesseyyuu. Ammoo baay'een saba kennaa tootaalii baay'inaan tilmaama tagasedhan malee belete lakkaa'uun akkaan siqqubaan lakkaa'u waan isaan gumaachanis hin dandeettu. Kanaafuu barruun ammayyuu jabaatee itti fufuu qaba. Achi keessatti ammoo wanni irratti xiyyeeffatamu malee wanni nu dabarsiisu maali? Ergaan dabarsiisu maali? Akkaataan isin ittiin dabartu kan qulqullinni isii yookaan wanni ergaan isii suniin uummata keenya biratti waan hagam waan jedha achi keessa madaaluu qabna. Barreeffam keessatti walaloonis haa ta'uuti. Seenaan inni yeroo baay'ee maanguddoota seenaa Oromoo odeeffatanii waan haasa'anii barreessanii fi maddoota dhugaa isaa qabachuudha. Kaaniin ammoo keessumattuu waan asoosamaaf walaloo yoo barreessinu ofii gannoon sabi keenya kun bal'aa waan inni argatullee waan dansa ta'uu malte. Waan beektaa eenyummaa saba kanaa akka dansaa ibsa waan ammoo waan keessa uummata kana jira. Yookaan ammoo egeree uummata kana gartee barreeffamii Oromoo duuba seenaallee hojjetee walaloolee hojjetee waan sun jabeesse fuularra barreeffam sun irratti akka dansaa gabbu'ee barreessuu qaba. Fakkeenyaaf ani kitaabii hanqara barreessu waan qore kitaaba abuuruu kana. Abuuruun kunini seenaa irratti hundaa'e. Seenaa abuuruu kana maaliin wal qabata akkamiin qortee is jedhuuf ammoo seenaan kun waan dhagaa guddaa waan maanguddoota keessa gartee yeroo ijoollee xixiqqoo ta'an kan yabbiti isin kan warqeessa ol haa erga namaa yaanu dhageen seenaa dhugaati. Seenaa bari yoomiitii si jedhuuf ammoo seenaa gadaa abbaa gadaa 23 yookaan bar 16 keessa. Gan 1600 garan keessa waan jidduu tan keessa gadhuuf gartee irra ka'ee waan kan barreesse. Fakkeenyaaf fakkeenya kitaaba kana yoo fudhanne abuuruun tunini jiddu galeessa yookaan teessoo qabdi. Gaaf qaraa arda gaayoo ta'an. Arda gaayoo jechuun arda ganna 8 gumiin gaayoo teettu. Ka Oromoon seertumattu ka daawwee gobboo seertum akkuma kobilifaan seertuman fuula Oromoon seer itti tumattu jechuudha. Yeroo kana ammoo abbaa gadaa indhaalee dooyyoo boroo jedhanii jira. Indhaalee dooyyoo
abbaa gadaa 23 Booranaati. Yookaan Oromooti. Oromoo abbaa gadaa tokkoon bulaa ture waan ta'eef jechuudha. Namni hin dhaale dooyyoo yeroo inni gartee yuubomee achi jiru abuuruu kaase. Abuuruu yoo isin jedha akkuma farhaan nama 12 sassadiini sadi karaa mirgaa sadi karaa bitaa sadi karaa ilboruu sadi karaa ilgalchuu. Ilgalchuu jechuun liixa yookaan dhiyaa ilboruu jechuun baa. Kibba jechuun bitaa kaa'elee fi karaa mirgaa jechuun ammoo haaba. Karaa kana biraan gargari kaase. Karaa kayyoo gargar kaasu yeroo suni abbaa gadaa 23 irraa kaasee falmii lafa Oromoo akkanum jirti. Abbaa gadaa kanaatti warri karaa ilboruu kasoo malee dhiiraa nadheen fakkeessanii cufitti fidanii turanii waa'ee lafisa fudhachuuf jechuudha. Dhadha dibanii akka dubra akka malee midhaaddu tolchanii itti fidanii yeroo kana immoo falmii lafaati yoo inni kan argatan namni kun isaan ijjeese laf kan fudhachuuf waan taateef itti fidanii ennaan duuba dhaalee dooyyoo akkas jedhe beekta. Maal dha'itti dhiirtii dubartaa'itti malee abbaan beekate duubaan. Dhaartaa'itti jedhee nam kan qabsiise. Eega duubi yeroo suni warra abuuruu sadeen karaa sassadiin gargar oofeen akkanidha. Isanii waan argitan tokkollee hin maminaa. Ardaa qalbeeffadha ammoo. Ardaa yaataniif tokkollee hin hanqatinaa. Warri abuuruu karaa mirga yaa'e. Karaa mirgaa isin jedhan haaba jechuudha. Armama gaayoo yoo kaa'anii nageellee Booranaa mirga. Liibaan mirga Areer mirga. Maddi walaabuu yookaan tulluu nam duriitii yaan. Armaan galaa waabee takkan armaan gartee ilboruu tahii tuumbaana tanaan acha buuranii karaa oddoluuqi karaa galaan daawwaa gannaalee garaarraan gartee karaa kan galan. Warri kunini gafarsa arganii gafarsa horiyee gafarsi horiyee naan reebanii yoo reeban kana tokko waraane. Tokko waraane kadhii qabuuniti kadhii gidhatu. Si galteeyyuu hin horiyanii gafarsi kun hin horiyanii warri haadha abuuruu yaahan. Kadhii qabuun kadhii gidha hedduu inni waraaname hin ba'e. Kan waraaname hin ba'e? Kan waraaname ba'e inni dhiigidha jechuudha. Wanni kun maal jedha? Mamaanis wanni dhiigii qoftedha yoo ta'u. Qaraa immoo jaarsi maal jedhe qalbeeffadhaa. Qalbeeffatanii dabran. Yoo warri dhufan mallee daawwata akkanii karaa oddoluu kanaan isaan achi gamsuun muranii garan deebi'uu fedhanii oddoluu qixuunini baay'ee ammaan tan ardaan kun ardaa Oromoon irjirtuun ardaa uummati kun Soomaliin irjirtu. Loon oddoluu siin argin ka odaan oolalee siin hin arguu jedhanii akkas jechuun oddoluu jechuun fuula galaanii maroo galaanii daawwaa kunillee achi deebi'ee gannaan achi deebi'ee jidduun tun lafa akka malee misaa dhoosa galaana gartee marfamtee jirtu yeroo bona horii achi geessita. Tanaaf akkas jedhan har'a lafsuun harkaan qabnu jechuudha. Kanaaf lafti yeroo sana malee ta'e Oromoo turte amma immoo Nageellee Booranaatu iyyuu kiiloomeetira xiqqoo warraan fudhatamte yeroo sun ammoo yeroo isaan abuuruu deeman lafti tun cuftii tasaaniiti. Kanaafuu warri kun achi deebi'u maan argee eel wal bira sadii. Eel sadii hajidduu kun duwwa. Kun lamaan waliyyaa bishaan. Wanni kun maan jedhanii qalbeeffatanii dabran. Warri kana ilboruu yaa'e asumaan goofalayeen dhaddachi warraa biitiin huunno malka mariitiin achi taabdootti ol deebi'an. Warri kun yoo arma deebi'u goljaa oolaa argan. Goljaa beektaa? Goljaan karkarroo. Karkarrootu oolaa hodha. Karkarroon oolaa hodhu uumamaaniti wanni kun maan jedhan qalbeeffatanii dabran. Warri karaa ilgalchuu yaa'ammoo adoo yaa'anu lafa barbadaa kamarra tokkollee hin qabne adaala kan jirgarta adaal kanaan ba'an. Yoo isaan adaal kanaan ba'ani harree keessa jimoochoo wadanii gabba hodduuf dhiiga burraaqu. Isi lafti inni kee jiru yoo adaala wanni kun maan nyaataa maan takkan gabbisee jedhanii mamaa miti dabran. Yoo isaan ammoo lafa baay'ee misa kamargi daraara yookaan marri daraara lafa magariisa argite haa Oromiyaa yeroo rooba fakkaatti ta'an jechuudha. Laf kanaan dhufanii farda kee jira. Fardi kun ammoo aalatiitu jira. Lafti inni kee jiru ulana miswaare magariisa akka inni kanaati. Yoo ammoo laalanoo ka'uu hin danda'u. Kaasanii bira deeman. Kaasanii kallee qalbeeffatanii
mancaalate ciisu kaasti malee bir hin dabrini dhalooti si dura dhufuuf dhaamtu malee hin dabrini waliin jedhan. Is kaasanii dabran dhaabanii bira deeman. Warri karaa bitaa yaa'e karaa bitaa wanti jedhu kibba jechuudha. Kibba Oromiyaa yoo jedhan namni amma iddoon agaa godin Booran dirree kan qofa fudhata. Godin Booran dirree yoo kan godin Booran kan gartee Booran dirree kan daawwaa gama kan jiru cuftinu agan qofa fudhata. Kibbi Oromiyaa asiin kibbi Oromiyaa agamma godin Keeniyaa keessa amaram keessatti nimti Oromoon Keeniyaa keessa godin akka Saaxuu godin Waasootii fi godina Xaanaa Riivaa ka jedhan godin garsadii afur yaarrisillee lafumteen agaara cuf qabanii jechuudha. Warri kun armakaa buuruu yaa'e Bombaasaan bahee jechuudha. Bombaasa jechuun ammoo bisaan maanya kachiin Indiyaan Ocean itti hejjuu gaafa achiin ba'u waamamaa argan. Wanni mamma kun maal? Sattawwaa bisaan maanya rimeenni sattawwaa bisaan maanya rimeenni bobba dhaqa. Marri dheedee quufee gara haadhaa gala. Nama argee mama kan argini dharaadha. Sattawwaan bisaan maanya maal? Sattawwaan beektuu miti? Sattawwaan bisaan maanya oo maalidha? Kaangaroo. Isaan abuuruu deeman kaangaroo kan argan. Kaangaroo ammoo afaan Oromoo maqasii hin beekan. Kanaafuu isheen ammoo ilmaan isii keessa jirti niti keessa buute marri soorattee nyaatte itti deebiti. Hin argan. Arganii namaan jedhan. Sattawwaa bisaan maanya yookaan bishaan maanya jechuun garbi Indiyaan Ocean kan Bombaasaatti hejji kan agartee waasoo dheeda waasoo kanatti hejji kan arganii sattawwaa bisaan maanya rimeenni bobba dhaqa. Marri dheedee qalee gara haadhaa gala nama argee mama kan argini dharaa. Amma yoo akkas jedhanii waan nuti gara haadha keessa bu'ee deebi'adha namni dhugeeffata. Warri argee mama kan argini dhara. Agas cufa abuuran. Fula hunda abuuranii deebi'anii ammas gaayoo walitti deebi'an. Namni cuftin iyyuu warri karaa Oromiyaa kallattii abiraan warri karaa kan yaa'e Armaani Walloo Raayyaa asiin Goojjam Matakkal asiin Maccasuu lama kan cufayyuu abuuranii waan akkasumas deebi'an. Maali nan gaafas ilaal Oromoon akka Keeniyaa akka Taanzaaniyaa sun cufu waan jiruuf waan akkaan isaatiyyuu gaayo maddu walaaboo jedhanii tan jechuudha. Kanaaf iyyuu amma kitaabni kee kuni wanta ammatti jettee kan hiikasa qaba. Waan seenaa kana maaliif fakkeenyaaf Goljaan Olaa Odhumaan dubbistoota as keessa argatu. Kitaaba kana keessa jira jechuudha. Kitaaba kana keessa jiru fardii akkasitti aalate lafa marga lafisaaf taatu keessa osoo jiru wanni ta'u maal lagni tokko ammoo afaan jawwee tokko duudaa kan isaan odoo deemanuu arganii qaxxadeetuma lagni guddaan maaliif hin guutamtu maali saba keenyaa wal bira qabdee yoo ilaalu maan jedhee abbaan gadaa hin dhaale dooyyoo dhaamsa Oromoof dabarse. Kanaaf seenaan kunini lafti tunini lafti Oromiyaa keessumattuu karaa Ilboruu yookaan karaa bitaa kanaani lol Xaaliyaaniiti jalqabee as keessa barraa'ee jira. Lol Xaaliyaanii akkamiin lafteen irra dhiibba fiduu danda'e isaan Soomaliin golii ta'anii turani. Bardurii warri Xaaliyaanii East African Italian gartee warra wanni Itoophiyaa sanayyuu absiina akkas jedhanii qabachaa turan waan taateef achi keessattuu Oromoo irra dhiibbaan dhufee jechuudha gisa sunii waa'ee lafarra keessumattuu kanaaf namni dubbise waan baay'ee keessaa argachuu danda'u jechuudha. Argachuu danda'anii jechuudha. Kanaaf seenaan kunini waan dhugaarra gartee waanuma argiturraa waan taatee garaagaraa waan ilaalaa guddattee dhagaa guddattirraa fakkeenyaaf achi keessa waan tokko haimu Oromoon dura si Finfinnee muudiisa keessa barraa'ee jira. Muudi Finfinnee namni irreetti waan kalee dhalate bari durii abbaa gadaa 28 gaafa gadaa galgala Oromoon harma walii qabama waggaa 8 keessa tokkas dhufaa gartee muudii kee Finfinnee finni waaqa jaallee finni waaqa jaalannee jechuun muudii kan kee finne amma Finfinnee kan maqaan ittiin waan ittiin maqaan ittiin kana waan agarsiisee jechuudha. Gaaf sun Itoophiyaan tunuyyuu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu anamma gam seenaatiin seena kan dhugaa irratti waan kan maantu kee jira. Qooli isarra kaasee wanni kunini riyaalitii uummata sun kee jirtu waan achi keessatti waan dhugaa qabatamaa. Yaa gam kaaniini amma fakkeenyaaf lafti Goojjam Matakkal Oromoo tunumaa akkas waa'een isii arma keessatti tuqamtee jirti. Agisiin gartee warra Abuuruu Yaasullee nadoo argee akkisiin gaafsunuyyuu warri jirtu. Amma warra eessi jirti. Kan cufayyuu kitaaba kana keessatti argachuu danda'u. Waa'ee gam seenaatiin kan fakkaata. Hayyee egaa daawwattootni immoo kitaaba kana
kanatti dubbattee caalaatti immoo harkatti qabatanii akka isaan dubbisanii isaaniin affeera jechuudha. Egaan yeroon keenya gara xumuraatti dhufeetidha kan inni jiru. Atillee galatoomii akka carraati gara Finfinnee dhuftee kan wal agarree ulfaadhu siin jenna. Fuulduratti illee waan guddaa sirraa eegna qabattee dhuftaa wal argina daballee jedheen yaada. Galatoomii guddaa. Sanillee guddoo galatooma. Horaa bulaa. Waan armanna dhiyeessitanii fi dansaa oduu yeroon geettee waan adiyyoo kan faan darba jechi tokko lama. Maaninnaani waan tokko achi gubbaa dha'ee akka ergaalleef ta'utti dabarsa gubbaa suni yoo ati banti maalidha ka gara galchita adiyyoo kunini sabni faffaca'ee adiyyoo tormi iddaa sabni ijaarame garbummaa iddaan jissaa'edha. Kanaafu akka akkas hin faffacaane akka akkas tokko ta'anu jedhettiin waan dhaamsa dabarfadha. Tolee guddaa galatoomu ulfaadhu siin jenna maqaa FIBtiin galatoomu. Ulfaadha sanilleen horaa bulaa deebana. Hayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota qophii simboo aartii barsiisaa jaatanii boonee afaan egaa turtii gabaabaa taasiseeti kan nuti jirru akka yeroo gaarii nu faana qabaattan simboo aartan abdii guutuudha kan nuti qabnu sagantaa simboo aartii keenya har'aaf isiniif qopheessine asuma irratti golamneeti kan nuti jirru torban qophii simboo aartii keenyaatiin keessummaa akka biroodhaan walitti deebina sagantaa kana qopheessee kan isin biraan gaa ture Ayyaantu Tulluutii gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamoon nu faana tureeraan nama torban nu taasisu nagaatti.